obboleessa keessa banatti callisee siree usana gaafachii kisaa biratti argitu. Bro, kaalsii keessa hantuutu nyaattee sanaan kubbaa hodhadhu. Niitiin kee mucaa keessa xiqqaa yeroo isheen dhiittee kabaltee dhiisuu diddu. Obboleetti, lafaa hin argamne jilba luqqeen dhalche. Mana gaddaa deemtee maal ta'e du'e jetteeni rasaasaa nyaara ija isaa rukutanii ajjeesan yeroo siin jedhan waaqatu jasaa olchee jedhaa kaa. Diishii sirreessuu deemtee OBN yeroo si seenuu didu mee boqqolloon jiraatee nu aada nyaannee itti deebina. Habtaamuun lammuu suuqii banannaan gaafaati deemtee gingilchaan jira jettee gaafatta kutaa meeqaffaa. Dhugdee cab jettee mana barumsaa deemtee barsiisaan gaaffii qabdu gaafa jedhu eeyyeen Finfinneen Addis Ababaa irraa amman fagaatti. Utuuti durbaa ammattee deemtu faazariin gaafa si argu jalqabdee makiinaa kirrii kutu. Halkan utuu haadha manaa kee wajjin raftu gaafa isheen abjuun maqaa hiriyaa keetii waamtu wayyuu ka na nyaattee gadhee. Chiikii wayii nyaataaf feertee erga nyaattee quufteen booda nan deema gaafa siin jettu obbo Mallas Biiramu. Maallaqa fudhattee ragaa sobaa bahuudhattee yennaa poolisiin waan dhufteef beektaa siin jedhu gatii shiroo hojjetachuuf. Gurbaa inni qormaa taatee 630 fidee sun yommuu karaatti sitti dhufu leenca riphee ciisu gadheenaa durreeseeti. Food engineering barattee COC yeroo fudhattu